biyya keessa nama qopheeffadha yeroo tokko kaayadha ni qabdanii qara waan argitan san social media kun nama isinii gammadu qofaa miti nama isinitti illee waan kanatti eegana ammallee gaddutullee akkuma gaddullee jiru katti gammadullee jira waan isin taatan keessatti wanni akkasii akkan argamu hayyooma keessaniif namooma keessan addunyaan fakkeenna haa godhattu waan jiru gubbaarra waliin dubbattee keessoon fixattii tana lachuuyyuu ni dandeettani yoo isin humna ol ta'e gaafni tokkostanillee jiraatuun ni mala misaa'ila qabdanillee ma tokkostani haqa sadarkaa sanga'uu qabutti nu jalaan baasina dhugamallee yoo taateetiin jette amma doktoraa siliinillee ani jaarsallee haa jedhu malee dargaggummaanillee homatu keessa hafee jira namni yeroo tokko onneenillee yookaan dargaggummaan nama jiraatuun ni mala ilaalchi namaallee dargaggummaa keessa jiraatuun ni mala hedduu tokko eegana ammallee sittillee dhiyaatuu baanu quba sii qabna waan taateef ati amma nama mudhata hawaasa keessatti ol ba'e tokko taatee iddoo jirtutti yoo namni illee lole ati awwala nama qabbanee isaa ta'e nama uumatakka dubbatuun dandeenye miskiinuma wayii ta'iitumaan irra aga takkaas irra deemanii kera hidda kan kee 360 keessaa takkattiin siyaaftuutti hin tokkosini takkatti yoo siyaaftee kera humaa duniyaarraa si godaansiifnaan qofti yoo dhufte lakki hin ta'u jechaa san bira yoo geetti malee tana qalbii keessan naa qabadhaa hedduu tokko isin kabajallee isin jaaladhallee rabbiin ulfina diinii duniyaa isin haa kennuuti waan kana karoora kanaan akkuma amma jalqabdan kana ammallee inni lammataa wanna dalagamu tokko rakkoon isin dhufu daily nama akka keessanii dhiisa nama eegana ammallee hawaasa keessa deemu kan social media kana hedduu harkaan qabne yoo namni guyyaan itti dhufa yoo namni isin dhufee jedhe rakkoma namni isin booyeef jecha waliin hin booyina nama dhufe san qulqulleessa koree biyya keessa ijaara hayyuu namaa fidi jedhaani akkaawuntii kallattii san hin bana zanniin qalbii keessan keessa jirullee dalaggaa san awwalarraa haga akiraatitti mirkaneessa ufumaallee dalaggaa abbaatti taatanii deebitanii kumataallee ofii taatan ka geggeessee yoo jira amma fakkeenyaaf haayidaroo keenya yoo fudhannee abbaa zarri yoo fudhanne ofii korellee jennee kaane ofii kumataallee yoo jenne xiqqoosi nurraan bareedu nu abbaa yoo taane kumataa ta'utti nurraan ta'u kan komatu ka biroo ta'uu qaba abbaa taane waan san keessatti lachuu keessa dhaabatu nurraan bareedu karoorotee akkanaa kana fuulduraaf nu sirreessa dalag نتركي يا أستاذ ما شاء الله كم بس قالني أصلي ما شاء الله توم kabareeda rabbi isinii kennee waa dalaguu dandeettan kanaan gad ammoo hawaasa kiyya keessa maaltu jira jettanii badhinnaan irra mari'attan karoora dhaabbata waggaa tokko keessatti maal dalaga jettan takka lafa kaayadhaati akka gaafa duniyaa tanarraallee deemtan seenaa dhaloonni hin daganne dalaguudhaaf karoora itti baafadhaa deema nu du'aa isin duuba jirra isin dalaggaadhaan hojiitti deema ganda isin deemtaniif karaa isin deemtan ijaaramee malee diigamee rabbi nu dhageessisini wal qabatanii malee adda baanii rabbi nu dhageessisini eegana ammallee tokkoomanii malee adda facaanii rabbi nu dhageessisini taqala dabritellee dabritu ta'asiin duraa nuun jedha nuuni gaha namoottu maal jedhe oromoo dhibba keessaa tokkotu barata tokko keessaa dhibba keessaa 10tu barata 10 keessaa tokkotu barata tokkichi sun dhibba jijjiira jedhee osoo maraatu gubata kuwa wal qabatee gabrummaan jiraataadha akkas ta'uun qabnu amma dhibbi keenya baratuu qabaa dhibbi keenya hubatuu qabaa dhibbi keenya wal qabatuu qabaa dhibbi keenya biyya ofiitiif hawaasa ofii jijjiiruudhaaf tokkoomuu qabaa tokkummaa san akka nu ijaartan amaanaa sin bira kaadhaa barakallahu fiikum ulfaadhaa galatooma ustaaza kiyyaayee wal quba qabaannaa waan nu kongiraa kuma dhibba sadii galanii ustaaza kuma dhibba sadii galtanii asumaan kongiraa jenna baga gammaddan والله حقيقة الأستاذ نكون دبّا سدقالوني وقت سالفة نملي وقت جمع نمتي مالي في الناني سانس لنا مميلين سدقا بقولوا كماني قال تو كيساني نولي أتاتي سنين جد وأتاتي سنفوق لاتي سكتات ناقا مميلين نقول عملي مالي نما كما سدي أما فولو نقو سفتني تنا نما كراما تعليم ورتي متني سنو دكتور عزلين سكرا زوجرا أبو بلال أورمو تنا أنينو سوكرت أيمن عروفني تسيم تيتا من كلام سلالا كما نبشر ميلين نقول شاكا أنا تبقى عملي تشارو ترى أكسي والله حواسني كأنه وني بيهوك أبو أستاذ طالبون نما ميلين وني بربادو في ميلينو تجرا أجلومات تجرا لغاتي ما كودا في يوكاو أججودا في مالي وفي التيني فاجدا موفيمتي نبيين كنا صلى الله عليه وسلم فولورا قدك أباچون أنا كدنيا تبيكام ودا أستاذ أكسي من الناس أنجا فولورا أونجرا فولورا سووني بربادني في سان خراك أجلوما خراها خرا ربي داندي لغاتك أبودا في مالي إنسان اللي ميبي أنا ما تيكتاك يوانا ددا تندلقو دندا غروك أك أستاذ طالبو كنين فأما ريف اللي نجاك النبي في سان كوبان كباني كوبان كبدن أستاذ
ريف اللي جاك كوبان وان إسن كنا بيتصل يسقوا بقى كوبان كباني نما سنين قالت اللي أرجنا لك تقلت فين اللي بيكو أصلي إنه هقلت يفتو إن شاء الله نموت كنا فولون وداتي Sagalee dhugaa galatoom ulfaadhu rabbi si haa kabaju. Nama kabajaa qabutu hayyoo fi kabajaa ulfaadhu galatoom. أنا بيكو فولو قد أوري أفتني اللي أكاسيتي أصلي كنا اللي أستاذ دعاء تنو قد ربي إيجا مللسه أكا قدين دي بسني أشمن نو أسر رسو أشمن نو هبر يجو Akka rabbi naqayya judu hayi godhaa hin jarjara ustaaz. wanni ati taate bari yoo jarjartelle oo Warra asirra jiru hundaa follow godha, amarra qaba. ulama bira gennaan qalbiin tantee laafti abshir inshallah du'aa illee sii goona oma hamtutti rabbi sirraa haa qabuuti namni yeroo tokko uumamuma amalli uumama nama maraa keessa jiraannullee nama sheekaa jedhan gaafa garii yeroo faa lulluuf yeroo masmaraa dhalallee waa ima jajjannuutu illee jijjiraa kun ammoo tokkon ilma namaarraan dhabamu wanni guddaan nuti sii dhaamnu ati saahiba ulamaa ta'e ulamaa peejiin isaa dhokate atama baase eega paawori masmara rabbi si harka kaay atu fi dalaguullee baattu maal goota beektaa sheerii nama bira anama waan dalagu keessa waan xiqqoo khayrii dalagu keessa ulamaa'iin gaafa qubatu qubsiisa ulamaa'ii sanirra sagalee tiyya xiqqoo dhaqee sheerii godha maaliif jennaan ulamaa'iin sun yoo achi taa'ee barsiise mindaan ulamaa sanii anaa yaa waan taate waan gootu nama haasa'u ulamaa'ii kana keessuma keessa laalika infammasni kana jarana kuno namni kun ulamaa'ii dhaadhi background isaa qorattee kaatee takkatti wal dabbitee kaatee jalaa zoorretta inni khayrii haa dalagu sheeriin gama kan kee gala akkaawuntiin tantee ta'u fi dalagattullee tagamana namni si dalagullee walirra si dhufnaan gaafa kana tinu samaawata ol kuttaa'umaa waa takka of hin shakkin inshallah barakallahu fiik Abshira waadadha kun. Ammallee ulamaa'otuma baay'ee asitti finneetuma wajji oolla. Gideema tokko ijoollee akka xiyyaatti walta gaafadha malee ani yeroo jalqabaatti fiyyuu nama daawwate walitti bu'uun abdiin jalqabaa yeroo fakkaata. Sheekaa roobee faallee. Haa ta'u. Nama dhiirra biqilaa. Doctor, afooftutu hafe hedarii fi ustaaz Abuzariin fa'a. Afooftu doctor. Doctor, Hedarii fi Asli. Afooftutu wanni dhumaatutti fixanii isaanuma irratti haa dhumattu xaalibu. Afooftu haa godhani asumatti. Hedarii fi Hedarii ustaaz Abuzarii. Wamaa wanni gamaa gamanallee haasaanillee hin jiru wanni dubbii badhisanillee hin jiru isaaniif rabbumaaf jecha waan kanas maffixa. Yookaan ammoo ustaaz Xaalibu yoo isin biyya hebulaati anatu ispoonsera ta'a lafarratti nu araarsaa maaliif nu Heedar keetii mitiidha. Haidaroo kiyya Keetii miti obs. waasi kadhadha Haidaroo kiyya waasi kadhadha ammela wanni ati naa qabdu qilleensa irratti addunyaa hedduutu waan keessan kana dhagahe namni achi dhagahe hundi isaa araaramee deemee tana haa dhagahu anammoo wal isin fidee adeemsa deemamuu qabunatu sirreessa zannii tana onlaayinima gurri gaafa gabayaa bade gaafa gabayaa galadhani onlaayinima tana dhiifama naa godhi ta achiin boodaan asuma bulaa jiraadha adda isinoo bura bira walumaan bullaa ta ammaa ammoo addunyaan haa dhagaytu afooyinaa lillaahi naa jedha. الحمد لله رب العالمين. أبا جالي أستاذ أحمد قصة هولتا أبو طلحة عندي كسجورة تنكوت عشرة تورة عندمتو بكتكتي عفوا عينو خلاص. أستاذ طاهر ما جدا. ولين في سمرة. مرحبا. نما بودا كان كيدور ولين في ورمان أونلاين رجلتن إفهم نوجد أم ور أونلاين رجلتن إفهم نوجد أتي توا ولين في نام. Abri ko bagal tani zannin intau zi wara jirka garin oifi ko ramar ko. Asirratti duraan dursee an abbaa murtiitiin afoo hin harillahi jechuu barbaada. Itti aansu waan biraalleen dubbanne akkuma tasaa jarjaree gurbaan kun waan kijibaan fidu wama dhugaati waan kana shakkiin godhatinaa jedhee asirra dubbadhe sanumatu zanni ta'e abdiin illee ustaazni illee isin hunduu haydarillee namoonni hunduu ka keessaan bilbilee tirtirullee anamma erga ustaaz Xaalibu arge waa hunda rabbiif jecha afoo inaa lillahi abdiillee yoo sagalee kiyya dhagaye anammallee nama sagalee sii ta'u anammallee nama sii booyu yoo dunyaan qabaati sagalee tiyya nagaa ati fayyitu si bira jira afoo inaa lillahi jechuu barbaadaa ustaaz Xaalibu afotti wanni nu dubbannu hin jiru hundinuu warri komantii na arrabsitanillee warri waa jettanillee maraa afoo inaa lillahi jechuu barbaada akka hawaasarriiti. أستاذ طاهر
Ustaataayir illee Sagaleen maal ta'e sira kiyyuma qofa moo sagaleen kee dhageessisaa? Isfeenna geessitti buufa Ustaataayir. Ayyee jalqaba irratti Ustaat Xaalibuudhaan galatoomaa jedhaani kan dhimma kana abbaatti ta'anii waan kana xumuran. Rabbiin jazaa keessan jannata isin Rabbiin jazaa keessan jannata haa godhu isiniin jedha. Itti aansee nuti wanti ani ilaalladhu takka illee hin jirtu haa ta'u hin dhagahamami. Ani zanni illee hin qabu zanni illee hin jiru jechuun hangi nuti taa'abne obboleessuma keenya kanaaf taa'abii goone malee waan biraatiif miti. Ani ofii kiyya zanni takka illee irraa hin qabu garuu xiqqoo qalbiin nama macabxii miree namni osoo namaaf fiigu namni yoo namarraa fiigu xiqqoo ishii namatti dhagahama. Kana kana xiqqoo qalbii nu cabse malee hammeenya irraa hin qabnu nuti obboleessa keenya ni jaalanna illee ni kabajna illee innis na kabaja anis isa kabaja. Kanaaf walumaa galatti qalbii wanti itti cabne hin jiru akka kiyyatti xiqqishuma isiiti anillee ofii godheefii jira afwa lillaahi. Ilaartiya. Aydar itti fuuf. Hunda dura ustaazni keenya aalimni keenya beekaa hayyuu keenya ustaaz Xaalibuu Ridallaa yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa deemtaniif karatti dhiistanii sagantaa hawaasaatu dursaa sagantaa uummataatu dursaa wal dhabbii obboleewwan keenyaa dursuu qaba jettanii sagantaa keessan dhiiftanii sa'aa dheeraan wajjin taa'uu keessaniif ulfaadha jecha. Ittaan suudhaan ammoo obboleessa keenya Aslii Muhammad sa'aa 24 onlaayinii sa'aa muraasa qofa rafee dhimma kana keessaa fi laayivii irratti illee akka xumurruuf ragaa quubsaa fi qabatamaa dhufe ragaan inni fide ammoo haqiqatan booyyamaa fi karkarro garaagarummaa guddoollee hin qabu. Alaa kulli haaliin dubbiin wanni guddaan kaatimaan toludha. Araba kamsaadha ragaan. Wanni guddaan nuti araaramuudha. Booyyee harama waan ta'eef harba kamsaa jedhe sirreessi abbo. Harba ragaan jiru harba maaf kamsaadha sanyuuf maksanii jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu warri dadhabdanii dhugaaf haqaan kanneen akka abbaa murtii osoo gosummaan laalin osoo gandummaan laalin osoo amantaan abdiin kaleessa dhufee abaazarii fi kaleessa amantaa kana keessa jirte osoo loogii tokko hin dalagin ani isin dinqisifadhe argama kiyyaan bilaalfaan osoo gandummaa naannummaa maaliin laalin dhugaa isinii fakkaate afoo dhaabbattanii haga dhumaat deemtan hundi keessanuu Ustaaz Ahmad galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarratti ammoo obboleessa kiyya Abdi Raggaasaadha. Ati nama dhukkubsataadha. Waan fedhallee ta'u dubbiin kun didee wallaahi billaahi gara miidiyaa deeme malee nullee gara miidiyaa illee erginillee qoballee qabnu harabbiin alamaa beeku. Ati obboleessa keenya dhimma keenyaaf dhimma kan kee silaa lafumatti fixu qabna. Akkuma kaleessaa si cinaa dhaabbanna burullee si cinaa dhaabbanna waan jiru hunda kan kanarra hafe an akka dhuunfaa kiyyaatti dhimmi hundi wanti hundi kilir ta'e lafarratti hin deema taanaan waa'ee kan kee haga macarrashaa yookaan haga dhumaatti wajjin deemuudhaaf si cinaa dhaabbachuudhaaf gama kiyyaan ammoo jechaanis gochaanis tasa aaree beekee osoo hin beekin yoo sitti hundi keessan galatoomaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo fooliin gootan namni sin jaalladha yookaan ammoo maaltu rakkoon qabu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii biratti hafte kam Ustaad. Abdii nuu fida amma abdiin afooytu haa jedhu. Yoo tira jirtanii. Yoo tira jirtan Ustaad. Jiddumaan namoota jamaa wajjin turre warra manguddummaa tana kophaa Xaalibuun illee waan fiffiinne nama na wajjin fiige Sheek Abbaas jedhama haafiza Qur'aanaati. Afaan lama inshallah isin haa dubbisan hedduun keessanii beeytaniini. Warra shaashee deemu Sheek Abbaas taqwaa jiru. Ustaaz Afooytuu abdii godhaati achi booda du'aa illaa godhanii kaasheen. Abdiin ofii godhee itti aansa akka. Akkas godhee taate. Hundi keessan iyyuu galatooma. Hunda namaatiif iyyuu dhiifama godheen jira. Ammallee warri dhiifama naan godhullee dhiifama naa godha. Jechuun namni walitti bu'a. Nama hojjetutu walitti bu'a. Nama wal yaadu, nama wal jaallatu walitti bu'a. Nama wal beeku walitti bu'aatu waliin beeknu ta'e walitti hin buunu. Dogoggora kanarraallee akka barannu
akka irra hin deebi'amne asumaan iyyuu jechuun keessattuu filaaluun gaariidha. Anillee jechuudha. Kanaafiyyuu galatoomaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله دقيتنك دكتور أسلي مالتو أفري Ammallee nama hafe jira doktor. Nama hafe jira. Namni hafe obboleessa abdiitiin kaleessa wadhabaa turanii wadhahaa turanii argaa turre obboleessa abdii maqaan isaa hin Addisuu yoo jiraate isallee afaanuma kanaan afooftuu goosisaa yoo tarii hin jiraanne ta'e sanillee nurraa fudhadhaati lafatti nuuf fixa. Wanni kun garamaan jarri martinu walitti araaramtu hiriyoota turanii Ustaaz Abu Zarii fa'anii Heedarii fa'anillee wadhahaa turani. Hayyee So waan kana yoo argamee waan dhufu ta'e tala kana fiddanii isallee haadhiisu jarritu hiriyaa turanii waliin ta'anii waliin nyaataa dhuganii nagaa hasanii akka deebi'an marti isaa tokko akka fidhatan inshaallah. Dhiifama baatiriin irratti cufuu fi yaada takkatti qaba osoo hin argine deemtanii waan waliin mari'annu jirra inshaallah. Baatiriin keenya irratti cufaa jira. Hundi keessanuu galatoomaa halkan kaleessa irraa eegalee hanga ammaatti taabii godhee obboleewwan keenya taawwan illee kan taabii hagammaa gootan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa atoota bargaagaa dagaagaa jazaakumullah khayra. Assalaamu alaikum warahmatullah. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باسي هيا وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة قالتوا ما جنندنو يو لقا يرو هندار مكيس اللي تعرضتو وندي كيسانو جزا ربي سني أكفلو وندي تكتيف لما نسنين جدو وانو مجل كبا طالبون سنين جد أنسان يو وانتو هي أرقام يو وانتو هي أمم حقا دند أمين أكرب بجالتو أكسي وكام ساكي سمفتو يالا isin hundi keessanuu hayyoodha namni asirra jiru kun hundinuyyuu nama waa beeku haga danda'ameen keessuma fixa rabbi isin gargaaru inni lammaffaan ammoo qee xaalibuun ani baddaa keessa deemaa tana isin hidhiis isiniin jedhe tana amaanaa rabbi waan hamtuu akka irraan facaafne amaanaa isaan isin bira kaatan tana qee isaan isin kennatan tana isaan ani gara baddaa keessa deemee nama miidiyaa hin qabne bira deemee miidiyaa sagalee isaan biraan gahaa isin kaasirraa kana jabaadhaa shahaadaa asirraallee jabaadhaadhanii hundinuyyuu bakka taa'e kanarraa gaafatamuu deema waan ta'eef qe'ee isin kennan tana jajjabeessaa jabaadhaa. Dr. Asliin ammoo waan rabbiin jaalanneerraa akka si ittisu uummata ulamaa'ii waan reefuu si dhaaman san namni nama afoo jiru kun haga likkii waa haasa'uu dogongora haga likkii waa haasa'u namni jal'isu dogongoru nama taa'u gufuun isan dhawu nama deemu namni gufuun dhawu waan ta'eef bakka teette kanatti haasaa kan keessa dogongoruu dandeetta malaayikaan tasa dogongoree jettuu hin qabdi hin bareessiti. Namni beekamtii qabu kamiyyuu waan hojjetan kana keessatti takka takkaan barraa'ee taa'aa waan ta'eef nama hundaayyuu barreeffamni kun guyyaa qiyaamaa banamee afoo ta'a waan ta'eef eeggadhaa akka waan balleessitan kana keessa rabbi isin ittisuu fi isin tissu ammoo warroota ulamaa'ii nama akka sheexaalibuu kana ol bahee bu'aa wayii isinii buusuu danda'u akka gara miidiyaa dhufan gochuudhaan gargaara isiniin jedha isinitti hin dheeradhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مانا كيسا كان سورة قل هو الله أحد قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية كان ربي سنهاتسو هم ترى ربي سنهاتسو. السلام عليكم. نشيدا متى ترى قويا لا 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 تتنا نشيدا كان كابو دكتور أسلم بيكا يوسف. نوجر أبي. ولين دمنولي ولين دمنولي ولين نانولي ولو نانولي ولي كفنولي والكفنولي ولين دمنولي ولين نانولي ولو نانولي ولي كفنولي ندفع بيان غربانو كوتامي ربي لمنتانو أمني اتحاد الشانو وسواكس اللي تاتي أما غرغر كنارا ولين دمنولي ولين دمنولي ولين نانولي ولو نانولي ولي كفنولي والكفنولي ولي غرغروس والغرغرولي ندفع بيان غرغر إبانولي كوتي طالبون توقتاتي أي كوتي جرابر إيسا جرا قبري قلت أنا كتب مثلا كنافو ولين دمنولي ولين دمنولي ولين نانولي ولو نانولي ولي غرغروس والغرغرولي ولي كفنولي والكفنولي ندفع بيان غرغر بانو ندفع بيان غرغر بانو كوتامي
ربي لمن تانو أمني اتحاد جانو كتامي ربي لمن تانو أمني اتحاد جانو حواسك يا تو كم مالي غرغر بهون دانغا هاتاسو تكتير نادبت ولين ديم نولي ولي ديم نولي ولي كف نولي والكف نولي ولي غرغروس والغرغر نولي ولين ديم نولي ولي ديم نولي ندفا ويا غرغر بانو كتامي ربي لمن تانو أمني اتحاد جانو دكتور أسلي نمو إجارة محواسة كيتي إجارة محواسة كيتي قمت الله أكبر أيوم كيتي الربا كيلي دي ربي تيف قديك أبت أمة إجارتي ربين إجارة مديقة مهن كم نسيها إجارو الربا كير خيري مالي هم تربي زنكاين دكتور أسلي كي يتنمو جل سراري دعاي زيقورا بدو إرى ربي سيحاقبو الرمني كي كيري مالين دبتين سمون كي كيري مالي يادين دلقان كي كيري مالي هنتين هيري أتيغار بروتين بربادو أتي متى إتمان علماء أكدامي دنيان سيحاقدامتو غلطو ناف غلطو ميسي غلطي فتا هندي هيوتك يوري أسير جرتان إبلو هنجد وري جلان جرتان اللي كإجارة أمتك إنا قمدن وللولو اللي والكفنو اللي أما غرغر بانا أنينا أسمبرا أرغتان كون بريوكا أسمبرا جراتو أبو نمالا أما والبرا كوتنا هغاسيف غويا جالالافو نونغيتو والفارسينيتو نونغيتو والدبنيتو نونغيتو همتو ولين دبنو أما بودا إن شاء الله نما همتو كي نفيدو اللي ربي في الأفراد أورجنا أكم أما إجارة جتن والتوكو تشوم سنتن كانت تفوفا نافجرات أمري ربي سنادرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتك يقال في غاري هندي كيسانو غلطوما ألفاتا وروني أدى كالي نيني كأي ساعتي سغالي دقيقة لما استيت لايفي كنرا ساعة سغالي في دقيقة لما تقولم نغانا ساعة كنت إيغالي ساعة لما تإيغالي ساعة سغالي دقيقة لما يرو جل قباتي في أنو سينا كيساتك ساعة سغالي في رتائي ساعة توكو ساعة لما كم قدتو ساعة فرة ترين بيكو Otoonitti dheeratiin sa'a sagal keessatti goolamnee rabbi sinaa kabajuu ulfaadhaa galatoma obboleessa keenya abdillee rabbi haa fayyisu obboleetti teena sumayyallee rabbi mana hidhaatanii haa baasu isallee warra isii bira jirtullee rabbi gara haa laafisuufi ani akka haqiiqatti jibbaa nama kamituu qabu nama rakkate kamuu nama zogeemii taphataa jirutti dhiisee nama kamuu yoo gara harka na jala qabatan harka uummata jala qabuufi akka uummataattis akka nama dhuunfattillee وانا كثير كان ربي انما نتبعكم تيني تكنا ما قالت انما كوميشني ما يقولن بانسانو بريتك وان داتا انا من غاف الراي والله كنو ركتاكم ما تما جرا ور مدرو غرغا رمتو اكا غندات تك امدات تيو تير تك وانا كثير بلسا نموني وانا كثير تفرتن عبدين يليو بي كيف ردو في مثين كوميشني ما غافتي وانسني في فاقيتو تاته هيدر اللي هيدري كي اتشتي ارجل له خيتو تاتي وانسن ايفيمتي اندران هيدري كان انا كقاتي ولبك ابا امتك انك ارتي كبو كنافي بانكي ايام سيسو فوسو ما غغافدو اجرا منغري ابو غربا هيدي ايتوكو يادا اذا كان ولنتانو ميبر اكاونتي درغرغاس كان ستيتمنت ناباسي جره تكني نو صاحبنا بانكي درغو مناجر بانكي وهي تكني akkasitti baase baankiin dho'i samaanii kabaa malee ani namni tokko namni waa'ee koree keessa waluu quban qabnu amma koreewwan isaa kana waluun beeknu amma abu xalahaa inuu hin beeku eeydarillee walitti dhiyaallu waluun fedhu xabiyaan kiyyaaf isaa walitti hin galuu oma akkasitti an quba qabaadhellee miti jalallee deeme miti haa ta'u immoo sababaa hiriirraa kan ga'e waa'ee isaa kana jala deemuu eegalee kunfuuz no godhee ammallee yeroo gargaarsi kun baay'atu duniyaan tu yoo seentu yeroo wayii isinitti himaa ustaadha nama wayii dhukkubsatee gargaarsa gaafachuu fi jennaani tokkocha qabu itti gurgurannaa hin gargaartuu naan jedhan mucaa wayiiti. Eshi jennee nuti dhiibnetuma poosti goonaan birrii ergan. Gizee akkana sa'aatii 12 geennu birriin baay'ate gara birriin miliyoonaa jala guurame. Akkuma Haydarii keenya dheengadda dubbiirran deebinu galatoomaa jedhe. Abbaan natti dawwalee naan lole. Qaroo tokkocha qabutu gurgurre sun. Birriin isarra baay'ate waan ta'eef. Maaltu si galchee hisaaba himtaa?
biriin akka galaana seenaa jira haa seenu. Ani waan beekuuf muuxannoo qabaa waa'ee gargaarsaa kana akka duniyaan gargaarsaa kun nama gootu hin beeka. Sanirraa kan ka'ee igiraman gadi irra bahee ammallee akkam ta'e gaafa amma uummanni keenya sanii gargaarsa goona jedhu deebi'ee ajaddaan isaa kun rakkoo nama 12,000 nu harka faa wannoo godhe. Daameej godhe. Kalee uummanni walloo lolarra ture mucaan bareedan tokkollee hin ajjeefame gara mootummaan dhufanii boon uummanni keenya boo'icha sobaa shaangullitti mayita kanatti ergee kan uummata wallooti kono dhufee gidee inni viidiyoo godhisan mallee uummata walloo kanaa fi mucaa wallaggatti dhufe kanallee daameej godhe. Bakka jarri kun gorfamuu qabaa jedhe nama xiqqasho duniyaan tun sossobaa jirti ijoollee tan akka hawaasni wal dhaabane godhaa jirti ijoolleen tun xiqqoo garafamuu qabdi jedhe nama miidiyaa kanarratti bakka olomaan gurguddaan hin jirretti ijoollee biyya arabaa warri paaspoortii baaseef kana abbaadha hin beekan jirru abbaadha gidee jedhe waa balleessite anumatu qunxuuxa qunxuuxaa warruma san keessa bada ijoolleen tun qunxuuxamuu wayyinnaa jedheen ani akka haqiiqatti xiqqashoo yeroo rakkoo akkuma rakkoon jirutti ta'e rakkoon nama tokko rakkoo hawaasa bal'aan caaltu bammiloo ansaar qunxuuxe malee ani wallaahi ka rabbiin kiyyatti ergoani addisu waluu hin beeynu abdii hin beekaa sappoort illee gochaa ture akkaawuntii maxxansee hin jira laammaatu barillo lama anuu feesbuukii jala hin jira warra riskii namaan qabuan nama riskii qabuumi nama akkaawuntii feesbuukii jala fudhatee aarii kiyyaan gubar 1,100 ergee jira kaleessa hin beekaa እንደዛ nama riskii namaa qabuumi rabbi riskii kiyya qabaa yoo riskii namaa qabe garuu maaltu jira faawulii wayii akka dalagamaa jiru namatti himaan hadiisni sun sahii akka hin ta'in da'iifa akka ta'e himutti jira malee ani jibbaa namarraan qabu waan kana makaraan naa hubadhaatiin ustaaza kiyya galatoomaa ulfaadhaa obboleessa kennallee yoo wanni barbaachisu ta'e bira dhaabbannaa obboleessa kenna karaa dhaquun qabu gara urgeessu hin jiru obboleettii teennallee akka araaran nu qabdanii manguddummaan hidhaa nu baaftan abdii qabna. Kanuma rabbi umrii nu haa dheeressu bakka isin deemtanitti bakka isin teettanitti rabbi isin haa eegu gida isin gaara keessa deemtanitti ummata keessa yaadadha jettanillee viidiyoo keessan ima agarraa sheerillee ima goona. Ani waan isin na beektan unsee ulakkaa edha nama guddaa ta'e namoota gurguddaa baay'een na beeka. Galata rabbiiti namoota akkanaa kana na barachuu keessanillee ulfaadha. Waan asli dhageessanii inni dhukaasni jalqabaa na rukutuudhaa fi ammallee sodaa guddaa qaba waan ta'eef takkaan waraarsaa takkaammoo gaafa rukuttan irra ga'e ammoo kan ina dhaabbattan himaa jira waan ta'eef as dirreefu an jalqaba haidee rukutuuf dhufeet rabbi mana biraatti wal afuu nu buuse sodaa qaba waan ta'eef xiqqaatiin narra yoo gahe gara miidiyaatiin takkaan ina dhaabbadhaa takka Iraanii fi Ameerikaallee araaramtee nagaan kunuun meeshaa addaan gorattee deemuu jirti waan ta'eef aniif asli wanni araaramneef maali dubbii teenya taallee nuuf fixaatiin sodaa keessa na baasa. لا يا ولا لا انا من في متي وما كذا كذا والما سرزو في كانوا ما في ما انا ما انفورميشن نجا ركون يرمان انفورميشن اما قد وما تكين غرغر نجراني بري ولي كمان وجولن بري ولي تقبل سنو بكين بري كمر بجاني في ترباته موتومان الرافورته بانكر ابو بري دنگد ولي قبل انجرتي يعني غافه دموجا اي تي نانجه اچوان تيرغ yoo dhaqee ilaalu birriin hin jirtu. Information anamma information rakkoon jiru baramma rakkoo informationaati. Waa gaggaafanna gidee rakkoon kun gale ummata najaabayuu fi osoo miidiyaa kanarra jirru gaggaafanna. Ajbarabbaraa kana. Homatan san keessaan osoma heydaniin kun maa viidiyoo duraa kaasee maaliif kabiraa hojjetee jedhee osoo viidiyoo heydarsan barbaadu wanni kun hundi dhufe alaa kullaan hamtuun hin jirtu. Rakkoo yoo jiraate birrii yoo hanqatee obboleessa keenya hin gargaarannaa haga tokko mootu yeroo tokko gidee namni baay'een akka malatti buqqomnaamin rakkoo maali xiqqasho haga haalli kun ta'u ajandaa Oromootu guyyaa lama guyyaa hin ta'e xiqqoo yoo hima aadanillee bareeda namoonni birallee jechumaaf kanuma kan ta'an walitti nu fide jidduu keessa akka itti hawaasallee danqaa ta'e sagalee taanu dhabneetuma homa kana waliin nu fide mana nammeen biraan qabu.
ولا كل الدبين متى أفوينا لله غرماني يوزن إنتي بدله تكذنو غرمان ناديها غويا غاري أولا ألتلكي هالكان غاري سبرا هالكان إذا ميوتر يرتان وعليكم ورحمة الله وبركاته يدو سنقلت يفننا بلاتوما أمرنا ديرات أيه ورفع داون كذنو نجان ترى في أمان الله Antu baka game tapanna ko tu kamana bananis. كيف الله